bira dhaabbata Oromoon jechuun dharaa wal bira dhaabbata Oromooni. Kun warra haara galfiin hin ta'a jirra. Feerusaallee mana sii keessa jirti. Inshaallah rabbi wantoota fofokkotoo qalbii nama cabsaa fi hammeenya if keessaa qabu kana mayaa fakkeenyaaf qilleen faa maal faa keessa jiranii qilleellee haati mana isaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota furdoottota keenya shama akkam jirtu bakkuma jirtaniin nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha har'aas deebinee jira. Egaa maaliin deebitan jechuun keessan hin oolu. Wanni deebineen guddoon tokko wanta keessa turre haalota sadarkaa keessa turre sanillee hanga tokko ofirraa tartiiba galchinee jirra jechuu barbaadetti inshaallah khayriidha. Arras wanni dhufee fi inshaallah tokko haaluma jiru fi jireenya hawaasummaa isa keessa jiru sadarkaa waliin keessa turree ka gammachuu jechuudha tokko ofirraa xumurree jirra. Feerusaa fi arafeellee egaa inshaallah feerusaanis nu fayyite arafee biratti galcheetiin jira mana isaanii jechuudha manallee fidee bira. Isa itti aanu immoo haalli keessa jiru haala xixiqqaa jiru hunduma kan isin beeytanii gama gamaa jechuudha. Dhagaa hin taane walitti daddarbatuu fi akka malee wal abaaruu waan garaagaraa kanaatu as keessa jira. Fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhate fakkeenyaaf qilleen faa maal faa keessa jiranii qilleellee haati akka baatettiin dhaddagee. Tarii ammaan tana waan irra jiran anilleen quban qabu jechuudha. Isa sanis itti deemne jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe immoo haalonni jiru hoo maali? Amma hoo jarri hoo maal irra jiran? Inshaallah gammachuudha. Du'aayis nu godhaaf jechuu barbaadeeti. Arafee fi feerusaalleen gammachuu keessa jiranii. Kanaafi nuti dhalli teenya egaa wanta silaa godhuu qabnu hunduma godhuu nurraa dirqamaa jechuudha. Nurraa dirqamaa inshaallah. Yoo ati jabaattee hojjette yookiin jabaattee tattaafatte rabbiilleen si gargaara waa hedduullee godhuu dandeessa. Yoo ammoo keessa ciifte abdii fi haalan taane hunda yoo adeemtu taate rakkoodha jechuudha. Har'aanilleen boqonnaan qabaa jechuudha. Boqonnaan an qabu maal tokko kun haara galfiin ta'aa jira. Isa lammaffaati immoo du'aa'illee godhaatiin jira. Inshaallah khayriidha jechuu barbaadeeta. Kanaafuu daawwattootaaf hordoftoonni toora social media irraan nu hordofaa turtan hundi keessanuu bakkuma jirtaniin nageenya rabbii isin waliin haa jiraatu jecha du'aa isin godhuu hin dagatina isiniin jenna. Waa baay'eetu as keessa jira gaa waa baay'ee jiru kan ammoo furuudhaaf hedduu nama rakkisa. Inshaallah sammuun ta'e iji ta'e qalbiin gaa gurri keetis waan baay'ee dhagaa jechuu barbaadeeti waan baay'ee dhagaa. Waan baay'ee dhaga'uutanaa takka tasi gammachiiftu jiraachuu dandeessi inni kaan ammoo kasi gaddisiisu jiraachuu danda'a jechuudha. Kun hundumtu gaa inshaallah namni baay'een maal barbaanna nuti hunduu wanti feenu waan nama gammachiisu waan gaggaarii dhaga'us feenaa jechuudha waan haamtuu fi waan nama gaddisiisu arguun feenu. Kanaafi iddoo jiru hundi keenya waanuma silaa nu gammachiisu yoo dalanye nuufis raahaadha jechuudha. Nuufis jechuun qalbii teenyaafis waa hundaafuu haara galfiidha. Yoo wantoota fofokkotoo qalbii nama cabsaa fi hammeenya if keessaa qabu kan nama yaachisu kan nama rakkisu kan nama dhibu nu hundi ni dhibamna jechuu bakka jiru. Isa dhibamu san caalaa nuutu dhibamaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu bakkuma jirru waan dandeenyutti waan gaggaarii fi gartee nama gammachiisu hojjechuutu nuuf bu'aa qabeessaa jechuu barbaada. Kanaafi har'a gammachuu qaba. Gammachuun qaba yeroo hundu gammachuun ta'u guutuullee ta'uu baatu. Gammachuu guutuu qabaachuu hin dandeenyu. Akkamitti waa hedduutu jira. Kan nama dhibu waa hedduu keessa deemaatis jira waan ta'eef tokko taateewwan nurra teessan firraa karaa waan itti goolabatti oofnee gartee arafee fi feerusaallee walitti galchuu mana isaaniitti deebisuu manallee of bira laalee asitti fiduudhaaf tokko gammachuutu natti dhagaamaa jechuu barbaadeeti. Isa kaan ammoo maal isiniin jechuu barbaadeeti har'a haalli itti jiru kun jechuun ifa natti fakkaata. Kanaafi bakka Oromoo irraa dhalanne haalli silaa akka keenyatti keessa jiru haalotuma laallee agarru kana gaa waan baay'eetu jira. Silaa waan irra baay'een kanuun hin malle kanulleen hin feene kanulleen dhaga'uun barbaade akka Oromootti silaa dhalateenya tanaan hin malle hedduu kan dhageenyu kunilleen maaliif
gaarii nuuf hin ta'u jechuudha. Maaliif fokkataadha waan ta'eef inni kunis nama dhiba nama rakkaa nama yaachisaa jechuudha. Kanaaf bakkuma jirru waan gaggaarii hojjechuu waan silaa fardii namaaf agartee mijiitu hojjechuutu nurraa barbaachisa jechuu barbaadeeti inshaallah takka obbaafanne. Amma maaltu hafe? Killee saffaadhaatu hafe jechuudha. Killee saffaan maalirra jiran maal keessa jiran ijoolleen san maaliif akkas godhatti maal taate maaltu sii rakke maaliif dhibamte maaliif dila sanaa soite kajuu yaaddoodha jechuudha. Erga akkana taane kana hoo maaf namni nu bira dhufuu dide maaf dirmachoota kallee dhabne namoonni waa helaa gaafa duraa waliin sosso'an kabaabii mara waliin seenan san hoo hundi maaf dhabame maali rakkoon jirtu kajuu inshaallah rakkoo jirtu gaa isaanumaa beeka. Sanillee gadi fageenyaan gaa itti dhiyaannee waan haalli kun ta'ellee gaafachuulleedhaaf qophiidha jechuu barbaadeeti. Kanarraa kanaaf inshaallah hamtuu rabbiin nu dhageessisee ammallee jaalalaa warra waliin jiraatu rabbiin haa godhu. Kaan adeemsa jiruuf jireenya keessa waa hedduutu jira mudannoo hawaasummaa kana keessa hedduutu jira kan itti deemnu walumaan quba qabaanna jechuu barbaadeeti. Kanaafuu isiniif deebinee jirra akka hin yaaddoonye nu jalaa jechuudha. Inshaallah isinni rabbiitiin kheyriidha. Kun warra haara galfiin hin ta'a jirra. Feerusaallee mana isii keessa jirti. Inshaallah rabbi itti haa tolchu. Silaan irraa fagoo miti fageenya biroo waan qabanii kanaafuu dhaqeellee ilaaluun hin danda'a jechuu barbaadeeti inshaallah kheyriidha. Beeyta gaaf tokko ganda Oromootiin seeyanii ganda Oromoo ganda Oromoo see namni yeroo sagalee asirraa sagaleedhaan jechuudha ganda san yaamtu afaan Oromootiin afaan Oromoo sitti dubbatu yeroo keessa dhayte immoo Oromoo buttuudha jechuudha buttuudha. Maaliif achi keessaas buttuu qoftiin hin jirtu Oromoonis numa jira garuu ka dhuunfatee jiru lafa sanii buttuudha jechuudha. Buttuun tun maali? Buttuu Oromoo fakkaattu jechuudha. Oromummaa qabdu jechuudha. Wanti isin sitti haasoytu si caalaa Oromoo tanaaf yaaddi, si caalaa siif yaaddi, si caalaa waan ati jettu kana hundumaahu yaaddiifi jechuudha. Ani hubanne yeroon achi dhaqu Oromoo jee yeroon dhaqutti bakki sanii warri buttuu kun warra Oromoo kana sirraachi siiseeti ofii sitti aanee si wajji haasawa jechuudha. Si wajjiin haasawanii Oromummaa si caalaa qabanii waanuma hundaa'uu si caalaa qabaa jechuudha warri buttuudhaa kun. Akkasitti yeroo haaseessitee atis amantee ofuu seetee Oromoo seetee itti if kennuudhaaf garagaltuu yoo moggaa lamaan hin laalle wanni san kasaaraa guddoodha qabu. Moggaa lamaan laaltee duraa duubbee yoo laalte immoo dandamachuu dandeessa malee ni nyaadhamta jechuu barbaadeeti. Kanaaf jarri yeroo nanaa seessu maal naan jedhanii waa'ee Oromummaadhaa na caalaa ni yaadda'uu fi anaafis na caalaa yaaddaanii haasawni isaanii gaa haasawaa ana caalaa isaan Oromoodha. Arke jechuudha. Hayyee anilleen yeroo duraatiif ni gammade. Sababni itti gammade lakka waan akkanaa ni qabnaanudha. Lakkanaatis ni qabnaa namoota jechuun leecalloo akkanaa qaban kan yaadan ka Oromummaa na caalaas beekan ka aadaa duudhaa saffuu uumaa beekan jeetiin gammade. Anin beekne. Garuu kana keessa adeemsuma waliin haasofnu kana keessatti gammadee anuu akkaan ta'u wallaalee isaan kanatti of kennee deemu kana keessa maaliin arge beektu tura keessa waa addasii babbahaa deema waan ta'eef bubbulee yeroo bubbulee kana keessatti anin beeku tuuf kenneetiin jira warri beeku immoo haalaaf amala buttootaa waan beekanii fi daran jabeessanii natiisutti ka'anii jechuudha eegutti ka'an akka jarri kun buttoonni kun nammiine akkaataatti silaa isaanis dirqamanii jechuun hiree takka harkatanii naqunnamanii waan silaa yaada buttoota kanaaf amaloota buttootaatiif jarrummaan kunuu waan ta'e silaa buttuu ta'uu naaf himuu isaaniitiif hedduu dhamaa ture jechuudha warri Oromoodhaa kun.
yeroo dhamaa turan kana keessatti anuun beenye hedduun rakkachaa ture gammadaatis ture osoo deemnu achuma keessa namni gaa walirra nama achi keessa namni jira natti dhiyaatanii barjarri akkanatti sitti dhiyaatanii oromoo callaasi fakkaatanii si caalaa waan si yaadanis fakkaatanii jarri akkana godhatu kuni oromoo miti buttuu naan jan jechuudha. Duuba maal jechuudha. Aboo anangaan buttu ummata kana oromoo seehee dila kana marattiif kennee wajjin haasa'uu akkana ta'uu akkana jechuun keessan maali? Ani yeroo san keessa na ajaa'ibsiifte dubbiin tun akkamitti kana jettanii ni jarri kun akka buttuu ta'a. Isaanis waanuma rakkoo jara kanarraa qabaniif buttuu naan jan jeetiin anis yaadee jechuudha if keessa deebi'ee suutuma jee osoo waa takkallee hin darbanne suuta jee waan kan addaan baafachuun kabajee miira san keessaa ba'ee miira gartee gammachuu fi waa hundaan haguugama kana keessaa ba'ee tasgabbitti seene jechuudha. Tasgabbitti yeroon seenu suuta je'eetiin deemuu eegale. Suuta je'eetiin deemuu eegale. Adeemsa suuta je'ee deemu kana keessaa addanaa bahaa dhufee jechuudha waa hundi. Addanaa bahaa yeroo dhufetti maali? Amma duuba qabu buttoota achi keessatti jechuudha. Garuu baay'inni kan jiru Oromoodha jechuudha. Oromoo jira. Oromoo tana gaammaan tanamee akkam godheeti. Amma anis jabeessee qaama akkasii waanaan tuqe kana duraan miira shakkii keessaan seene takka wal dhabdee waan qabaniif waan akkanaa naan jee malee Oromoodha. Na caalaa yaadu jiran waa'ee kiyya kana aluu na caalaa na jaalatu jiranii jirru kuni je'eeti. Ani waan duubbee na jaalachuu fi na caalaa oromummaa natti haasa'uu duuba jiru kana hubanne yeroon akkana jiru kana maaliif naan galle dhugumatti oromummaa tanaaf quuqaman oromummaa tanaaf dhaabbatan oromummaa tanaaf yaaddanii jarri kuni oromoo dhugaati jeetii yaadaa ture jechuudha. Hayyee duuba gaafa dubbiin akkana taate itti deemne wayii asitti dhaabbatti dubbiin bar dubbii laaftee miti. Akkasitti qaama waan kana naa hime kanattiin dhiyaadhee akkasitti waan jira hunda naaf himee akkana haalli jirus kana jee waa hunda addaan baasee akkaataa buttoota kanaa amaloota buttoota kanaa waan isaan jechuun fuula duraaf jechuun deemaniif waan irra akkanatti tolanii ofitti na harkisanii fi addaan baasanii na ibsan tokko maal naan jee wanti kanatti si tolanii si hawwatanii oromummaaf waa hunda sitti haasaniif tokko si booji'uudha. Inni lammaffaadha ammoo boojuun si booji'amtuun ammoo harki guddaan oromoo dhuunfatamee waan gaabuttoota kanaan jiruu fi akka ati isaanitti daftee hin madakamne isaanitti madakamuuf si adamsuudhaaf isaaf mijaa'utti si qabachuu fi kunigaa amma wanni sitti toluu fi boodagaa ofitti si qabee si adamsuu fi malee waan birootii miti haalli fi amaloonni jara kanaatis kana jeetigaa inni oromoodhaa qulqulluun kun addanaa baasee amma isa irraa hin fudhe jechuudha. Amma isarraa ni hin fudhe. Yeroon isarraa fudhu kanatti maal ta'uun eegalee amma isuma oromticha kana waliiniin jabaadhe mariif haala jiru hunda haala lafasanii hunda baruutti seenee jechuudha. Kana yeroon seenu buttoonnis hamma dammaqanii akka duraan itti na hawwatanii na qabatan sanii fi fedhe ofii isaaniitii qaban san dhaban jechuudha. Amma yeroo dhabanitti maal keessa seenu isaanis miira keessa seenu jechuudha. Miira keessa yeroo seenu maal godhure yeroo isaan miira keessa seenanii haala akka barbaadan sanitti adamsuudhaaf hin mijoonyeef waan ta'eef qaama silaa isaan hammeeysan sanitti anigaa if kenneen maantana waa hunda hubadhee adeemsa deemu keessaa beeka wanti kun kanaa galee akkanumatti miti. Yeroon jiru amma dubbii tana addaan babaasee tarii himuu fa'aa dadhabuutu naa mala. Kun taateewwanuma ta'e isa dhugaa jechuudha. Uummata keenya ka Oromoo kanatti yeroo makamu buttoonni amma dammaqan miira keessa seenanii maal arkan isaanis ummata kana wajjin haasee jiraachuu fi namni gaa walirra namaas keessa jira namoota kana waliin dubbachuu kijaa fi jabaannee gaammaan tana haala jiru hunda walumaa galatti qulqulleeffachuu qaamni jiru san akkasitti jaalala naa kennaa ture ka oromummaa
na caalaa haduutuuf kun buttoota tahuu Oromoon dhugaadhaa achi keessa naa ibsuu hubatanii jiranii jechuudha. Anis dafee seensa isaanii seena san keessaa culuk jeellee bahuu baadhu xiqqoo amaloota isaan duraan barbaadan sanirraa miira shakkii keessa seenee waa'ee hir'isuun hedduun ni jiraata jechuudha. Akkasitti haala saniin waliin adeemuu kana keessatti immoo buttoonni miira keessa galan gaamma harka isaaniitiif bahuu harkanii jiranii waan isaan taanis hubachuu isaanii baranii jiranii maal godhuu qabna jedhanii adamsuu qabnaa kajuu mari'atanii jechuudha. Adamsuu qabnaa kajaan ka yeroo isaan mari'atanii isaan keessa immoo akkuma jiranitti isaan keessaas jira jechuudha. Qaamni keenya ka Oromoo jechuudha. Waan isaan itti oolaniif itti bulanillee kan himuma jira jechuudha. Kanaaf isaan kanallee waan hubanne akkasitti waliin deemne akka barbaadan sanitti qabanii awwaaluuf si adamsuun isaaniif ni hanqatame jechuudha. Haa ta'u garuu hanqatamus jarri hin teenye abdiis hin murre waan silaa barbaachisu waan godhuu qabanii ta godhuu qabna jaansanii karaa hundaa yaalii geggeessan jechuudha. Yaalii akkam yaalii haala duraan aanjeeffatan jaalalaan gara laafummaadhaan oromummaa dhugaa saniin ta dhufanii osoo ati hin beenye si adamsuu deeman san amma harkaa gaafa baatu bifa baay'inni Oromoo arkuuni namni arkuuni harkaa dhootee jechuudha. Harkaa dhoohu kana keessatti dursa gaa namni nama keessa jira jennee hubannuuf waa hunda nuu kenna waan ta'eef dandamanne silaa nyaadhamneetu jira jechuu barbaadeeti. Asin geenyu jechuu barbaadeeti. Akkasitti isa sammara harkaa baalee jechuudha inshaallah. Inninis fiigee buttummaa isaallee ibsee isa silaa kaleessa yeroo mucaan amma dhalli teenya ta'u Oromoo tunnatti himtu waan walitti aarii qabaniif malee wanti kun dhugaa miti jee anuu kaa fudhadhee taa'u sanii asirratti dhibbatti adda baatee jechuudha. Nu keessa idaan haala kunis ni jira jee anillee nama waa asirraa fudhee duuba tarkaanfiin buttoonni kun godhe tarkaanfiin isaan tarkaanfii laaftee miti. Tarkaanfii gurguddoo hamma danda'anitti godhan jechuudha. Hamma danda'anitti godhan kana keessaa amaloota jarri duruu waliin madaqatee waan jiruufi waan walii keessa caafamanii jiruufi tooftaalee buttootaatis Oromoon icha keessa jiran baay'ee waan beekaniifi hundumaahu amaloota isaanii ilchitii isaanii akkaataa isaan itti sosso'an akkaataa isaan waa adamsuu yeroo barbaadan itti adamsan Oromoon icha keessa jiran waan beekaniifi inni humnaan tarkaanfii barbaadu yoo fudhatellee milkaa'uuf hin dandeenye jechuudha. Maaliif nus dafneetii dhalateenya gaa wal keessa jiranii qabanii karaarra nu kaane isaan waliin sossoone waan ta'eef isa san keessaa dandamannee baanee jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade si fakkaatanii si nyaachuudhaaf warroonni sitti aggaamaman baay'eetu jira jechuudha. Gadoodanii isiif bo'anii akka si caalaa mararfannaa hawwii jaalala waa hedduu qabanitti si dhiyaatu namoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu immoo kana keessaa waan kana addaan baafachuuf immoo miira keessa seentee jarjira waa hundi hin ta'u. Waa addaan baafachuu fi duraa dubbee sirriitti ilaalaa deemuu fi gamaa gamana maaliif bitaa fi mirga keetillee ilaaltee tasgabbiidhaan yoo sossootee haala kamuu irratti wanta dhufe hunda keessummeessitee keessaa milkaa'inaan bahuu dandeessa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu haalonni yeroo san nu mudate san haala san ture. Akkasitti buttootallee hin milkoonye buttoonni buttummaa isaatiin ammoo ragga'e isa duraan warra keessa jiru akkaa fi akka dhabee waliin rakkachaa ture amma sagaleen Oromoo baate jechuudha. Sagaleen Oromootis baate buttummaan isaaniitis dhugaatis raggaasifatanii namni duraan caljeetu waliin taa'aa ture inni Oromootis gaa haalli dhibeeti.
amma namoonni dubbate inni solii gaddeeme tarkaanfii fudhateen milkaa'ina ni dhabe ninis ofitti deebi'ee tooftaa isaa uummachuu fi Oromoonnis akkasitti dammaqee wal tahee wal qabatee jechuudha. Buttichaas buttuu ta'uu isaa beekee ka beekee duraan dhoyfatelleen irra buttuu ta'uu himee si galee akkasitti lubbuu teenyallee baasanii ammaan tana Oromummaadhaan wal qabatanii warri deemutti jiru ganda san keessaa baay'eetu jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf nu keessa waa hedduutu jira wanti nuti hin beenye wanti nuti ofirraa hin beenye kan fakkaatee nuuf seenu kan nu fakkaatee nu nyaatu kan nu fakkaatee nu miidhu kan nu fakkaatee mararfannaan isaaniitiif hawwii waa hundi isaanii nu caalaa haa qabu jechuu barbaadeeti. Kanaaf warroota akkanaallee rabbi nurraa eegu jechaa nullee gartee warra jabaatee hubannoo gartee miira keessa osoo hin galle tasgabbii qabaatee waa hunda keessatti hubannoodhaan injifachaa deemu rabbi nu haa godhu obsaallee nu haa kennu. Kanaaf amalli buttoota saamtuudha. Amalli buttoota saamtuudha. Amalli buttoota adamsituudha. Amalli buttoota nyaattuudha. Amalli buttoota waan harkan san biran dabra wajji nyaannellee beekani. Si galee kanaaf nuti amaloota kana hunda ofirraa hubachuu. Amalli buttoota ammas hin qaanfatu. Sigaal hin qabu. Amalli Oromoodhaa qaanfii qaba. Ni saalfata. Aadaa qaba. Uumaa beeka. Amalli buttoota amalootaan isinii hime kana warran qaanfannee warran saalfannee warra gartee arraa si waliin nyaatee waliin nyaannee beenya ka waan biraa dalaguu jechuudha. Amalli buttoota ammaas amala maal siin jechuu barbaade isuma amma jette kanaaf boodaas hin beenye si galee isuma amma jette kana dhiisee ta biroo odee laaquu jechuudha. Amalli buttoota amala isinii himeetiin jira. Amala hedduu nama qaanfachiisu maal jette Oromoon duraan fittee jirti nama hin qaanfannes namaatu qaanfataa warri jaan akkasi amalli buttoota hin qaanfatanii si qaanfachiisanii jechuudha. Kanaafuu Oromoon gaa duruma beeyti duruma gartee uumaadhaan hayyummaas waa hunda rabbiin kenneefi maaliif haala jiruuf jireenya isii keessattis waa hunda qabdi jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee nuuf haa dabalu. Kanaaf maal jechuu barbaade iddoo jiru hundatti hubannoo muuxannoo gartee miira tasgabbiitii waa horachaa deemuu fi amaloota buttootaatis ofirraa eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf haalli kun hundi haala jiruuf jireenya hawaasummaa kana keessa waan baay'eedhaatu walitti maaliif walitti naqamee jira jechuudha. Kana keessatti amma yeroo amma qabnu tana keessa sagalee ol baaseen dubbadha yoo jette miidhaa ta'uu danda'a. Kanaaf giddu galatti waan ta'uu qaburraa wal gorfataa waan ta'uu qabu waliif ibsaa yoo sossoone haala jiru hundarratti jiruuf jireenya hawaasummaallee injifachuu dandeenya inshaallah. Rakkoo keessa jirru keessa illee harka wal qabannee waliin bahuu dandeenya jechuu barbaadeeti. Kanaafuu buttoonni gaamaloonni isaanii saamtotaan siin jee adamsuudhaan siin jee kanaaf waan saamaniif waan adamsanii jiraniif humnaas xiqqoo maaliif uummanni keenya silaa uummanni Oromoodha akkuma eenyu beeku wanni kun dharaa miti dhugaadha. Ni saalfatu saffuu uumaa beeku rabbi ni sodaatu waan hin taane keessa hedduun bu'uu jechuudha. Maaliif nyaara ijaallee ni qabu jechuu hijjaaf hin jee nyaara ijaa gisee jan kanaa miti ka biroo maaliif nyaara ijaan haaddanne ni qabu. Kanaaf waa hedduurra akkam ta'a deemure of qusachaa deema iddoo silaa waan hin malle itti dhufturraa waan kanaatu jira jeessaniin of gorsee irraa adabataa deemaa jechuudha. Jarri ammoo kanan beeku buttoonni kanan beekan. Kanaaf waa hunda waan horatanii jiranii fi iddoo jiran keessatti tattaaffiin isaan godhanii fi haalli isaan godhanii fi afaan isaaniitii fi
wanni isaan dalagan hundi daa'imma caaltii jechuudha. Kanaaf kanallee warra hubatee irraa of qusatu rabbi nu haa godhu. Of eeggannoo warra socho'u warra dhala ofiillee bakka jirtutti jabeeffatu rabbi nu haa godhu. Nu Oromoon duraanuu namni har'a beekuu dadhabnuus garuu waan dhugaan agarru jechuudha. Oromoon waliin jaalatu jechuun dhara wal jaalata. Waliif ilaalatu jechuun dhara waliif ilaalata. Waa hundarratti wal bira dhaabbatu jechuun wal bira dhaabbatu Oromoon jechuun dhara wal bira dhaabbatu. Oromoon tokkummaan qabu jechuun dhara Oromoon tokkummaa qabaa jechuudha. Durumaahuu tokko ta'eeti Oromticharraa dhalate. Oromoon waliin galu jechuullee dhara Oromoon walii galaadha. Walii galaa jechuun maal jechuudha? Ilaalchotaa fi yaadota addaan faffacaasan kan itti dhiisaadha. Oromoon wanti irra waliigalaa Oromummaa isaarratti dhibbaa dhibbatti hunduu waliigalaadha jechuudha. Oromummaa isaarratti hojjechuu dhabuun ammoo rakkoo Oromoo waliin galu jiru kanaaf ragaa ta'e malee jechuu barbaadeeti. Kanaafuu Oromoo firma hundaa waliigalaadha. Garuu waliigalaa tahee waan isaaf barbaachisu waan dhugaadhumaan ittiin quba qabu san hojjechuu dhabuu isaatutu akkam godhe buttootaafis haa ta'u warroota Oromoon jaalanneefis haa ta'u maal ta'eef maal jechuu barbaadeeti gargaarsa tahee fi itti fayyadaman jechoota kana malee Oromoo waliigalaadha. Waliigalaan Oromoodha. Tokko Oromummaa keenya irratti eenyu shakkiin qabu dhalli Oromoodha. Inni kunuu gahaadha. Ammoo Oromoo taanee waan Oromoo irraa eeggamu ka Oromoon qabu aadaa duudhaadha. Akka Oromootti Oromoon beekaa eenyu miidhaaf hin deemu ni miidhama isaa qofa irra dhaabbatee faa dubbata malee jechuudha. Aadaa fi duudhaa Oromoon qabu irra dhaabbatee sochii Oromoon qabu eenyuugaa of ta'ee akka ofitti jiraachuun dirqama waan ta'e of ta'ee waan Oromoon qabdu san irratti hojjechuu dhabuu keenyaatutu akka waliin gallee nutti fakkeesse malee nuti walii galuudha. Walii galu Oromoo ta'uun keenyatu shakkiin qabnu jechuu barbaadeeti inshaallah. Warra of shakkuu miti ofitti ta'ee of amanee waa hunda irratti hojjetu rabbi nu haa godhu. Warra waa hunda keessatti buttootaafis karaa babbanu rabbi nu godhini. Waan keenya irratti immoo abbaa ta'ee hojjetus rabbi nu haa taasisu. Kanaafuu waa hedduutu jireenya hawaasummaa kana keessa illee jira. Waan baay'eetu jira ta'aa agarre jechuudha. Amma tana tokko mataan irraa isinii tuqu. Yaani kana malee baay'ee wantaan ta'e hedduutu jira. Garuu wantoota kana hunda arrumatti kaasee isinii ibsuudhaaf natti ulfaata. Amma hoo isa sanitti dhisi. Isa dabree jira. Namni waan dabree irraa haasa'u fuulduraaf waa hojjechuun deemu jetti Oromoon. Yaayyoonni Oromoo jechuun akka sooressa jaarraa abbaa gadaa faara bira mataa godhuu fi akkana jaa jechuudha. Namni waan dabre qofa alanfataa oolu waan fuula duraa hojjechuu hin danda'u ja'a nus akkas hin taanu. Garuu kana akka waarraa hubannuuf jechuufiin kaasee dhiifama naa godhaa isiniin jecha. Isa kaan maal jechuun barbaade jireenya hawaasummaa kana keessa maaltu jira? Waan danuutu jira. Wanti danuun tun hundi akkuma ta'e wal qabattee waan gaggalchaa kaanis galaa kaanis itti aanaa akkasitti adeemamaa jira jechuudha. Haala jiru keessatti nus wal danda'uun dirqama keenyaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammaas maaliin jechuu barbaada beektu? Waanuma dhufu hundarrattu waan xixiqqoodhaaf jechuu wal faffacaasuu wal daddarbuu haalan taana keessa waliin galuu wal ammeessuu jiruuf jireenya wal dhoorkuu miira hamaa keessa walii galuu addunyaa har'a qofaa hanga jiraannu beenyu boruuf waan jiraannu beenyu irratti maali summii jibbansaa yookaan haaluu hin taane walii qabaannee wal adamsuu wal miidhuu wal rakkuu deemuuni. Wallaalummaadha. Amaloota ofii keenyaa qabnuu fi uumaan nu kenna keessaa baane ammoo amaloota buttuudhaa dhaalaatti jirra. Kanarraas of qusachuudha qabna isiniin jenna. Waliin jechuu barbaadna inshaallah. Nullee warra gartee waan hin taane hojjetu rabbi nu godhini warra waanuma ta'u hojjetu rabbi nu haa godhu jechuu barbaada. Kanaaf jireenya hawaasummaa kana keessa waan baay'eetu jira.
wanni baay'een jirtu immoo ammaan tanaahu yoonni ni majee himamtee hin dhumtu. Kuni jireenya buttuu sanii wal qabata jechuu kiyyaa miti. Amaloonni jireenya hawaasummaa keenya buttuu sanii wal qabata jechuu miti. Buttuun ammoo nu fakkaattee nu keessa jirti. Nu fakkaattee nu keessa jirti, nu kana waliif dirti jechuudha. Akka wal nyaannu nu taasifti. Kanaaf harki baay'een osoo ofirraa hin beekne haala kana keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Harki baay'een ammoo beekeetuma akka itti dubbatu dhabee rakkatee waliin jinkataatuma hafee jira. Oromummaan dhugaa tanuma ammaan tana harkaa jiru kana. Taateewwanuma dhiyoo tana ta'e waa'ee arafeetii fi gartee eenyu waa'ee arafeetii fi beerusaa irraa itti ta'e kanarraa'uu oromummaa dhugaatis achirrattis harkaatuma jirra jechuudha. Hangam takka Oromoon dhugaadhaa rakkataa jirti. Hangam takka laalachaa jirti. Hangam takka yaaddoytee hiraaraa waan garagaraa jechaa turte. Hangam takka yaada daandii irra deemnullee nu kaayaa turte. Oromummaan dhugaa isa kana. Warri moochi keessaa maqaa oromummaatiin qabatee sossoohoo hangam takka ilaalchota garagaraa kaayaa ture. Akkasuma kaaniif gammachuudha yaadaan kan waan ta'eef maaliif isaaf gammachuudha gaa ililbee isaati waan ta'eef kaan dhagaa hin taane nurratti garagalchaa waan hin taane nurratti tuulaa kan tures baay'eetu jira jechuu barbaadeeti. Kun hundi wanti ta'eef amaloonni amma jenne kun achi keessallee ni jira jechuu barbaadeeti. Ani waan ta'e baay'ee jechuun himina akka seenatti fageenya irraa isinii osoo hin taane kaniin qaama kiyyaan ta'uu yoon hime waan baay'eedhaatu jira jechuudha. Kanaaf hunduma keessatti rabbi nu haa gargaaru. Uummanni keenyallee uummanni Oromoo amma nama gammachiisaa kana caalaa jechuun warra wal qabatu, warra wal jaalatu, warra wal ilaalatu, warra haaluma jiru hundarratti walii dirmatee yaadaa fi yaaddoo qabu hundaan wal gargaaree keessaa bahullee rabbi nu haa godhu jechuun barbaada. Isa kaaniif ammoo warroota faallaa fi daba deeman dhaloota keenya wal nyaachisuuf iddoo waan garagaraa qabatanii summii jibbansaatii fi hammeenyaaf rakkina qofaa gadhiisan kunis rabbiif jaanii nurraa haa dhaabanii inshaallah akka nurraa dhaabanillee asiin gaafannaa kanumaan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu daawwattootaaf hordoftoota keenya egaa bakkuma jirtaniin nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Warroonni viidiyoon tun bira geessanilleen asumaan sheer godhaadha. Hunduma dhalateenyaa biraan nagaa isiniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biroo qabadhee isiniif deebuutti nagaa naa tura. Sheer laayik saabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Waan danuutu jira waan danuu takkumatti hin sassaaqanii takka takkaan isinii as deemna. Inshaallah ijoollee teenyallee walitti haa urgeessu warra wal qabatee waliin deemu rabbi haa godhu hamtuu nurraa haa qabu. Waan danuu as keessa jira waan danuu kan ammoo fixuudhaaf namni humna paawura qabaachuudha qabaa. Humnaa fi paawura sanillee rabbi nutti haa kennu. Akka rakkoo uummata keenya rakkoo hawaasa keenya keessa jirtu tanallee bakka garreetti biran dabarre hiikkachaa deemuu dandeenyu. Yookiin warri kun yoo humna nurraa paawura yoo nurra horatan eessattuu waa takka godhuu hin dandeenyu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hedduun isin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qabaa baay'ee nagaan naa tura isiniin